Dhugaa dubbachuuf iddoo akka garaa nyaatti tigsti maaliif jennaanii jireenyi biyya lafaa hin guutu. Ingi maatii biraa immoo deemuuni baay'ee ulfaaticha wanti nama kaffaasu hin dhabamu biyyatti galtee fataa zanaa jettee turte ingi amma immoo gara Dubaayii deebi'uuf hasaabeen ture biyya Dubaayitti suuqii qabdi waan ta'eef dirqama yaman kan nyatte galte hundumti keessanuu ni beektu dhugaa dubbachuuf nama amala qabeetti osuma namni osoo gadda qabdu kolfituu namaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka ingi yeroo baay'ee namni beektan namni kolfu hundi gammachuu hin qabu namni gaddu hundi immoo akkasuma ni beektu jechuudha. Ashamaar kafuun hordoftoota kabajamtoota kiyyaa warreen YouTube kiyyaa jalatti argamtu hundumti keessan bakka jirtanitti nagaa qeessiniif hawaayatu. Egaa ammoo har'a waan gorsa tokko isiniif ta'a jedhee qawadhee dhufeetiin jira. Akkuma argaa jirtan tigistiini erga galtee naannoo ji'a tokko waan akkasii reefu gootti jechuudha. Biyya Dubaay kana keessatti mana madaamii kan hojjechaa turteedha. Yaa ta'u malee yeroo takka tokko gadii jireenyi biyya lafaayi ta'u malee immoo ammoo suuqii banattee suuqii saniin irree baay'ee goobazii taatee itti fuftee hojjattee amma immoo akkuma tasaa yaa maatii irraa ture jettee gara maatii isheetti galtee abbaa warraa ishee manallee ijaarrattee mucattii jabduudha akkuma argitanii dhugaa dubbachuufi manallee ijaarrattee akkuma agartan manuma isheetillee argitanii yoo ta'e bakka sirriitti nama bakka jireenya ofiitillee seeran sina siraataan uffachaa jirtuudha. Abbaan mana isheetillee nama bayeecha kana akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuufi dhiirri ammaa taa'ee namni kusheen turtee jirti ni beektu. Dubaayii kana naannoo waggaa 5 olitti kan ta'e isheen dura immoo Beeruuta turte Beeruutaan ture jettee yeroo Beeruut turte san baay'ee rakkina amaa keessan ture jettee ingi seenaa ishee warreen dhaggeeffattan seenaa ishee baay'ee nama boonsisa dhugaa dubbachuufi tarii takka gadii takka olii hin dabartee wanumtu hunduyyuu egaa amma immoo gara Dubaayitti deebi'uudhaaf kaffa'amtee boossee dhugaa dubbachuuf garaana nyaatte ayisoo shoomaa miti jireenyi biyya lafaa hin guutu biyya ormaa keessattis umnas fixannee umuriis fixannee ingi ishiin qaawwii Moodin guutu Itoophiyaa keessatti dhugaa dubbachuuf anumatu isiniin jedhee waa takka hin guutu garuu immoo osuma jennu waan san qaawwa san nan cufa gaafaati jettu umuruma keetti deema umuruma keetti dhuma malee biyya ormaa keessatti waanuma takka inni wadadhame garuu immoo waaqayyo wajjiniin akka carraa ishee haa taatu jireenyan bakka jireenya amma waaqayyo nama jiraachuudha dhiphachuus miti cinqamuus miti yoo cinqamanis yoo yaadanis tokkuma ግን waaqa kee galateeffachaa kanuma qabdutti galata waaqayyo jedhitu jiraadhu malee ishiin jireenya addunyaa biyya lafaa tana hin guutu qaawwii hin cufamtu kanaafuu tigistii nama malaqabeetti ayisoo shoomaa miti sin kaffa'ini ingi yeroo dhuguma maatii arganii gaafa beektee xiqqooshii biraa fagaachuu jedhanii yeroo maazirtu kanarree wayye yoo biraan deema gaafa immoo beektee bakka sanitti deebi'uudhaaf jettee namoonni argitan ni beektu garaan nama kaffa'aa garaan nama baadaa akka warra yeroo addisii dhufassan caallatti gaafa maatii bakka irraa turte gaafa isaan bira deemtee isaan bira immoo deebitu baay'ee tokko garaan seen kaffa'aa waanan argeef jechuudhaan akka kiyyatti innaa kanaaf anillee maal jechuu barbaadetanii namoonni akkasii yoo jiraatanii oggaa baay'ee oggaa dheeraa warreen biyya Arabaa keessa turtan namoonni akka kiyyaa jireenya hin guutu yoomiyyuu taanan biyya lafaa tanarratti dhugaa dubbachuu fi waan akka ishee hin guutu garuu immoo bakka akkuma fedha waaqayyo haa ta'u jenneetuma waan hundaayyuu dhiisuudha malee wanta yaadde sun ofii keetii kan waaqayyoon jedhe malee hin ta'u muudha. Ana akkasiin jedha siruma hin guutu. Kanaaf warreen dhiphattanii warreen buusanii warreen bakka ani akkamittan qabeenya akkanaa hin qabaanne akkama mana akkanaa hin ijaarranne jettanii warreen dhiphattanii warreen bakka sammuu keessan keessa kun jiru dhiisaa isiniin jechuu barbaadan dhugaa dubbachuuf
ani waan an argeef isin jedha. Kanaafuu maal jechuudha fanii namoonni biyya ormaa keessatti yeroo dheeraa dabarsitanii yeroo dheeraa turtanii kanaafuu eenyuun jedhina hin dhiphatina dhugaa dubbachuuf tigistii amma hedduu takka naasaasansiiste dhugaa dubbachuuf yaa'u isallee fiduudhaaf yaaddeen isallee yaa'u Itoophiyaa keessatti naan fide jettee liif irratti dubbattee turte dhaga'ee paaspoortii nama yeroo ammaa kanatti beektanii dafee namaaf hin xumuramu inni immoo paaspoortiin qabu fakkaata. Minaan illee akkuma argitan qopheeffattee Dubaayii fiduudhaaf deena torshuudhaaf asitti fidde. Tigista hojiin tigista dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaa nama nyaatti nu kofalchiisti. Waan hundaafiyyuu dhugaa nagaan kootu nagaan deebi'ii biyyaa. Yaa'u Dubaayii jechuun dhugaa dubbachuu fi amala nama balleessaa biyya baay'ee bareedaadha. Tamaskeen dhugaa dubbachuuf biyyoota biraatirraa adda biyyi Dubaayii waan inni keessa jiruuf osoo hin taane bakka waraqaa eenyummaa qabaannan akka biyya keessatti akka biyya kee caalaa jiraattaa jechuudha. Nama eenyumaayyuu dhugaa dubbachuu fi mangistiinis namoota isaatirraa adda sin baasu. Zeeginnatii biraati kun zeeginnatii biraati jedhee adda babaasee hin beeku. Eenyumaayyuu waan taane qixa bakka namni mirga qaba jechuudha biyya as keessatti nama isaa ta'ee nama laa ta'ee nama biraa ta'ee hundumtuyyuu wal qixa jiraachisa. Isin galee biyya Itoophiyaa biyya teenyaa sanirraa sirriitti namoonni tokko beektanii namoonni hedduun ana akka kiyyatti baay'ee tokko natti biyya Itoophiyaatirra asitti irra confidence qabaadhee jiraadha jechuudha. Biyya keenya sanatti yeroo ammaa kana keessatti baay'ee takka dhugaa dubbachuuf haalli jireenyaa haalli jiruuf jireenyaa hedduu takka namatti cima. Maaliif jennaan hojjettee tumarra waa tokko nan hojjedha gaafa jettu suuqii tokko nan banadha gaafa jette habdiitu kutachiisa. Maaliif waan ati hojjettee waan irraa argattu san mootummaaf gala waan ta'eef hummaa fi faayidaan baqa xaarii kee qofa ta'a. Abdiis kutachiisa jireenya si jibbisiisa baqa kana kanatti namoonni baay'ee nama fakkeenyaaf ijoolleen dhiiraa fa'aa dubbachuuf namoonni amma guyyaa takka keessatti namoota 300 asitti guyyaa dhangalaa jira jechuudha. Maaliif isaanii jireenya biyya ofiititti odoo beeku ani mirga qabaattee mirga qabaattee biyya kee keessatti hojjettee ni jiraatta garuu mirga waan dhabaniif namni tasfaa kuteeti kan biyya kanatti as deemu jechuudha. Keessattuu ijoollee dhiiraa qotanii of jijjiiruu danda'u. Waan hojjetanii of jijjiiruu danda'u garuu waan akkanatti wal qabaniif jechuudha. Inni akkana waan jiru jireenya Itoophiyaa keessatti jiraachuu hin dandeessa garuu haalli jireenya hammaa waan cimteef ani nagaan deebisi jechuu jaalladha tigistii. Waan akkasiiti waan hundaafiyyuu akkasiniin jedha turtii gaarii qabaadha.